بخانيتي كنا مبرين كم برين بخاني تونجا لا ما يكون برين كنا دلا كوجلتا يكباتي سديد مو كيسا نياچو جلتا هندي ما لكم كما شانتا مجني بر اسكمي اكونتي رليوان جرولالي الله بركاته كما جمتوتا في دعوة توتا كين جرى جرتو بقدرات تنسين جيتشا غويا هردا وان اجائبا وان ادتا جيتشورا حياتي بزبيبا أكوبي كمو يجوني سوق بني في توري سوق أي بني في جسدي تكلمان وني تكون نعاه دنجرو ميغو ياردا مالي راك جران وجير جراني في تبر جراني لا وراف رفجتشو إجا كيسان دراتي فوندرا كيسان دراتي وما نسانغا فردوكوفا ولين كراجين متعايسين فيديو كنا كرماتي شير لايك سبسكرايب ودا كومنتي ببريدا نبريسو جرتني كلاتوما تانكي والفادا اسمين جنا وانا كزيدي رموتي قالي مي عرفني واني سان رجرا ولين كراجين متعامي فياتا اسمين جدا جرب حياة تقول رجلت لا حسين مي دفع دفع مي دفع ايش أريفة تفزي مرة akkasi daawwattoota keenya kabajamoo ayaatiif zabibaan dhufanii jiranii mee ayaatiif zabibaa dhabuu yaadhaa amma wanni ni anamma wanta bakka dalagaa irraa ka'ee dhufee fi meeshaa wiikaa muuyela irraa dhufu jechuudha waan akka saamunaa waan akka zayitii waan garaagaraa meeshaa wayii dhabnee finnaa naan jedhee hatattama turii 50 nama barbaachisa meeshaa san fuudhuuf jechuudha. Meeshaan kamaaliiti? Meeshaan ka suuqiiti. Anamma sa'aatii kanatti wallahi waan takkan qabu birrii waan jedhame akka atuu beektu maal kan qabu isinillee biyaansi waan ji'a sadii kana yoo dhabdanii kuma dhibballee dhabdan kuma 50 waa dhabdanii amma sanuma akka goote ati kuma 50 waa kennite burmeeshaa asin makiinaan si buusu barbaada ka suuqaa jechuudha. Kana waan ta'eef waan jiru liqqabiiti amma tattaman akkana kentan barbaada isin lachuu. Abri guddaa miti kuma 50 jechuun meeshaan 50 biyaansi saamunaa kartoona muraasa zayitii kartoonii muraasa yeroo ammaa kana keessatti wanni biyya rakkisuu jiru zayitii akka ta'e beektan. Kanaafuu waan kana tattaman akka chaansiin argame kun carraan argame kun akkas jala lufneefin achi waan kana information naanganii jennaan achi ka'ee dhufe. Amma tattama waan jiru wali qabaatiin akkenna amma tana dafi. In qaban birrii yoo takka in qaban birrii hojii biraa irra jira. Maali sinsa baatii sadii kana bilaasha dalagu jirtanii waan jiru wali qabaas kennaa yoo dunurraa dhiisaa deemee dafaaniin ariifadha. Dafne ati keessattuu ta'irra guddoo ol jennee waan jiru laaliiti yoonna baankoonii keessa hatta akkaawuntii irraa illee qabaatte laali waan akkenni. Jechuun ani bu'aa keessaniif malee as keessaa wanni argatu takkatti hin jiru beeytanii isin martinu durallee siif bane ammallee siif banee jechuudha. Waan jirtu walitti qabiitii dhibballee yoo dhibballee dadhabde 60 70 godhiituma gaffidime 60 70. Wallaahi waan jenni akkan koofni akka ol fiidde birrii wayyaa qabu fidaa argina fakkaate akkanaan lafaa kaatee fiiddu hayaat ka waan mana keessa hin jirre. Dabde umanallee dabde akkaawuntii irraa dhibbata akkama qabdaa kuma dhibbata akka. Adaan qabdii adinatti birii dabdii. Qabdu sirriitti illee ishii walirra dhaabbattanii waa duraan. Biirii baay'een hin jiru. Birrii bashan hin jenne bar kuma 50 siin jedhe fiddee yoo akka kun maal na kennu jirta bar kan si gaafadhe kanaa miti an birrii kuma 50 siin jedhe maali kun kuma 50 kana kuma 50 siin jenne birrii bashan miti kun amma birriin kun birrii bashan tun jaala maali kun birrii kana dalagu jirta eegabaatii sadii jedhe moo keessaa nyaachuu jirta. Hindi maal kuma 50 jennee bar askemni akkaawuntii irra illee waan jiru laaliiti maali kun sila doktore duube anis kenni isilleen kennite duube wajjin kenni ani bichaan kenni duube
Mal jarra malu akkamuma taana rabbii jedhati. Qoy nuti suuqii duubee haa gurgurtanii banne moo maali sababni nu banneef maali? Bakka duubeellee onnoo godhe. Jechuun meeshaa akkuma jiru duubee gurgurre amma namni tokkochi asirratti birrii 2,500 namni tokkochi yoo fudhate nama tokkochi kun asii birrii 900 kun asii 1,000 birrii 600 kun asii birrii 800 kun asii 1,800 meeshaa kun asitti birrii 980 yaani 1,000 jedhi kanaallee kun asii 1,850 qoy isin suuqii duubee namaatiif bantamu dalaguuf bantan anaa banee isin kenne maali kun sila kunniin maali birrii dalagaartan asirra walii qabu jirtamoo akkam birrii 50 asiin jedhe kanniin maali naa godhuuf walii guuttee na kennita kanniin mee namni kanniin nama kennaaf taphanii haasa rabbii keessan sodaadha kanniin birrii jettee na kenniti lame maal jechuun mee akkami jiraata mee waan kana mee isin koomentii naa barreessaa yookiin suuqii matanaa guyyaa biroo irraa meeshaa keessaa gurguruu ka isaan yoo xiqqaate firaan baafatan birrii kiyyaan fira baafatan duubee nama raabsanii jechuudha. Dabtara hin agartan kanarra biyyaansi yoo xiqqaate 50 hangaafadhe isanii ol tasirra jira. Dabtara kanarra jechuudha. Nama gaddisiisa. Ani kanaaf achi ka'ee dhufe duraan waan isinirra jirtan meeshaan fidee dhufu kana hundaayyuu jechuudha. Namni waan bajaajii si kenninu waan tiraanspoortii godhattee deemtu si kenninu naan jedhe akka birriin hin jirre nu beekeeti duraanu. Qoy isin silaa dhaabbata qarqaarsaati isinii banne moo NGO dhamoo dhaabbata nama qarqaaru moo maali silaa wanni dubbeen kun marti dabtara guuteef. Dubbadhaa gaamaa jalliftan. Sillee loli kaagaafa. Kan birriin eegayyii asadii waliin guutu. Maaliif ta'e kun? Ka isin immoo birrii qabdattan birrii duubee kayoo xiqqaate nama qarqaartaniif isin bannee kana ni gochuu. Birrii kana muluu isaatu walitti qabaati guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti birrii amma 50 isin jedhe kan barbaade cicciki malee. Namni kanniin nama kennaa jiran. Kana bira jiru ka isii bira jiru waan gaafattoon. Isii bira maal godha birriin isii bira maal dalaga sila walitti qabaana kennaa jira atillee kasi bira jiru laali as kennite. Takka na bira jiran hin qabamu bira neesaan birrii. Yaa boo sukkaara kun qabsiisina. Yoo dalaguu hin dandeenye yoo isin lamaanuu dalaguu hin dandeenye taate nama itti qaxaree namni keessa dhaabatee haa dalagu. Nama duubeen kennini nuti waan kana jechuun namni duubee namaa kennuun kenni duubee naan jedhu. Guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti bakka akka gandarra deemtee akkasiin guurtutti mita. Asitti guuraman. Ana kennaa kan guuruu ana kennaa namatti. Abbaan feetan kenni ati kennite isin kennite ani birrii abbaan barbaadda guuraa ani barbaade la kanniin daawwattoota keenya. As kenni birrii akkana goone. Birrii kanniin birrii jedhanii walitti qabanii na fidan. Kana doo baankii yoo geessanii namni isinirraa fuudhuu hin jiru. Walitti guuradhaa kaadhaati. Nagarre gaa bu'aa bira. Waan gurguramte atillee fuudhaatiin 500 kumaan 2,000 kiisii kaataa boorsaa keessatti darbattee baata. Meeshaa qaxaaree dhukkeen irraa kaatee waan qabuun torbaaniin meeshaa fe'ee fiduan. Ofii birrii yoo isin gaafadhu dhagaa walitti qabdanii na kennitan. Kana birreette. Wantoota keenya kabajamoo dhiifaman duraa ta'a dhugaan inni aare akka malee na aarsanii jechuun akka barumsa fi xubichaa natti dubbatu. Baatii maal barumsa birrii kafaltee barachuu jirta? Haga barumsa bitu. Baatii 3 keessatti birrii 500 na kennan birrii 50 gaafadhe namni baatii 3 keessa biyaansi jaan naannoo asitti gabaan akkana baay'atu kana keessatti miti namni guyyaan birrii takka yoo lola buuse kana ol nama kenna jaan. Innaa kana waan ta'eef natti aariin dhiifaman irraa ta'a dhugaan gochuuf baay'ee aaree jira dhugumaan miira keessaa bahee aaree waan ani yaadin waan ani eegin ani duraanuu akka kun ta'ullee beekaatuman dhufee isaan gaafadhe. Innaan akkasitti isin yaada keessan koomentii jalannaa barreessaa fayyaa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi